Imin akkaawwantii miti lubbuun isiitu shakkii keessa jira jechuudha. Roorroo isin asitti irratti ooftan. Tokko jira beektaa raajii. Oromoon yeroo baay'ee gizee namni du'e qofa walii booyaa akkaawwantii nama du'e du'it godhee tiriin fooloo godha. So tokkoffaa aadaa boodatti hafaa akkanaa kan dhiifne Oromoo. Hamma fedhe badaa fedhe yoo ta'e ilma Oromoo intala Oromoo jibbiti anama makii yoo yaadni isiin aan taane ta'e ignoor godhee yeroo isiin laayivii jirtu irraa godhuudha. Osoo irraa godhuu hin danda'amu, osoo bilooq ofirraa gochuu hin danda'amu, osoo fooloo irraa deeffachuu hin danda'amu, guruppii ijaarratanii diina wal gargaaranii hamilee namaa tuquun akkaawuntii namaa gubuun kun dhugaa rabbii haa dhaabbatu. Gaarii miti kun. Inni tokkoffaan kana. Inni lammaffaan immootu mucayyoon tuni miidiyaa kanarratti nu hunda kennaa yoo obboleettii xiqqoo taate yoo ilmoollee nuuf ta'uu baate jechuudha. Isuma dhugaa anama yeroo baay'ee dhageessan ta'e ijoollee kaawwayyoo obboleessa kiyyaatti fakkaata yeroo lolaan fakkeenya shamarran kaawwan. Garuu isiin anaaf seenaa anaafi isiin seenaa fi isiin anaaf tokko jiru dhugaa rabbi akkuma seenaatti ilaala. Gaddi isii gadda kooti, gammachuun isii gammachuu kooti. Dhugaa rabbiiti. Ani baay'ee natti dhagama. Gizee daa'ima xiqqoo sana kan gurguddaa kennuuf jalatti nyaannu suuraa gaggara galchinu hayyoota keenya xiqqeessinu xiqqaanne akka waraabessu. Umriin mana barumsaati namni tokko yoo hin baranneyyuu umriin mana barumsaati. Mucaan tuni inuu isii dogoggortee gandaan lagaan nama qooddu dhagale. Gurguddaa meeqa ture kan asirratti ka suuraa jaarraa abbaa gadaa kan garagalaa ture argaa turre ka waaqoo guutuu ka abbaa Jufaar argaa turre warri waan san godhaa ture bar warra abbaa isii ta'u warra haadha isii ta'u. Mucaa afaanuma baatee rooroon kun hundi irrattu yoo deemu nama deebii namaan deebiin. Gizee namni arrabsu deebiin deebiin. Gizee koomentii dhufanii arrabsan bilook hin goone muut hin goone cal'iftee laal. Tokko nama arrabsitu. Lama yeroo geemii taphattu karaa nama darartu ispiid chaalenjii guutuu baatte kennitee fi kennuufii baatte irra kaayenne teetteetuma kolfitu seeqatu. Ani homa isaan isii itti badiba isii dhabe bar wallaahi maa wajjin taphanna geemii gizee hunda argite hin argitan isin hundi. Yoo kenniteef galatoom isin jetti yoo kennu baattallee Oromoo qoosii jaaladha isin jetti waa takka. Hin adabamtu akkatti kennituufiif hin kadhattu. Kan dhaqqabaan jettu maaliin jettu? Ishii namoota biraa yoo badii garaagaraa qabaatan. Dhugaa rabbiitti wanti amma godhamaa jiru kuni gaarii miti nama jibbisiisa. Kun ilmoo ofii uf jalatti nyaachuu jedhama isin galee. Ilmoo ofii uf jalatti nyaachuu jedhama. Silaa nuti har'a mucaa sana akka ilmoo keenyatti ilaalle yoo isiin beelofte beela baafne yoo isiin dheebotte dheebuu baafne. Biyya baqaa jirti, biyya guddatee jirtu, haadhaaf abbaa ofii bira jirtu. Namuma jibbitee dirii kophaa galaa jirti yoo isin jedhama dhugaa ta'anii kophaa giddiin kun ishee ganama wajjin hin galu jette jedhee fooqii takkara wajjin gala amma kana amartanii wallaa mana keessa kophaa jirti. Kophaa namni biyya kanatti jaarsaaf jaartii sadii fi waan akkasii walitti kafalatee galu. Namuma jireenyuma namaa wajji jiraachuu kana jibbitee kophaa galaa jirti bara. Hagana guutuu hadheessitan. Himin akkaawwantii miti lubbuun isiitu shakkii keessa jira jechuudha. Roorroo isin asitti irratti ooftan. Isa dhugaa rabbii isinitti dubbachuuf ta'e mana galtu kophaa galti. Dhaqan isin garsiisu. Wallaahi kophaa galti ka rabbiin ni argu. Dubartiin takka wajjin galti. Ilmi dhiiraa tokko bira hin jiru. Taamnaa laachuu. Sanuuyyuu wallola meeqan yoo matasaayyuu waa taate jedhee fooqii tokkorra giddiin fidee uf bira galchee jechuudha. Ijoollee gandaa ka wajjin gala hunda biraa baate sini gale. Maali roorroon hagana gahe? Badima isii barbaadee dhabe. Mee warri isiin nutti Oromootti balleessite jetta. Mee sabuma biraa jechuun badima maatii tokkoof lama fidaasiniin. Bakka isii anatu adabamaa fi dhugaa rabbi sini galee roorroon akkanaa kun gaarii miti jara kenna gaafa namni du'e nuti koo Oromoon naggaadee reeffaa taane bar
gaafa namni du'e walii boonna somnee imimmaan kijibaa ashaanguliitiin tola lama jalatti xaaxaa tokko malee ciisee kolfaa ashaanguliitiin imimmaan qabdu ol gadhiise. Hiika isin beeku yookiin faranjii kana kolfaa fa'aa ittiin ciisu wal godhuu fa'aa oomishadha. Nuti hiikan beeknu bara. Si galee ashaanguliitiin imimmaan qabdu sana akka nama ofii booyaa jirutti wal wantaa godha. Gizee achi garagale huu qabiyya. Sini galee wanni akkanaa kun hafuu qaba. Osoo kiyyaa osomaa ilaalchi oromummaa tokko ta'uu hundi keessa mucaan kun dhugaa baay'ee miidhamtee iddoo xiqqaate akkaawuntiin meeqatam jalaa gubate nu dura osoo gara tiktaakii dhufuu jalaa gubataa ture gaafna tarii hojii jira. Hagaan dhufe kun ammallee gubate. Sini galee soo kanaafi piliis oromoo namni ilmoo hin qabne jiru namni ilmoo ofii jaalanne jiru ebin hundi keetuu yeroo mootiin balleessitee osoo akka ilmoo keetiitti ilaaltee gorfatte. Nama itti dhiyaatutti himte nama isiin dhageettutti himte. Inuundi isii dogoggortee waa miira keessa nama galchitee nama aasituyyuu hin agarre. Soo kanaaf ammaa fi nuti wanni goonu jiru akkaawuntiin erga gubatte wanni goonu jiru akkaawuntiin silaa yoo nuti ammallee rakkoon jiru amaarri yoo walirratti guballe deebisuu beeka. Nuti balleessuu malee tolchuu hin beeknu. Uummata waa balleessuu malee waa tolchuuf hin uumamin taane jara kenna. Namoonni biraan alagaan bar yoo sirratti gube yoo keessa dhayxee sosobade namni sirratti gube sun sii deebisa bar isa dhugaa rabbii isinitti himan sii deebisa kenna yoo gube deebisuu hin beeku balleessuu malee tolchuu hin beeku. Soo kanaaf jara kenna amma akkaawuntiin gubate xoosiiti haa ba'u lubbuun namaatu badaa oola ammaa fi akkuma dura jettan boru isiin viidiyoo haa hojjettu hundumti kennayyuu share haa goonuu fi koppiliikii haa goonuu du'ite haa goonuu biyaansi yoo miliyeena raachuun jedhe kanallee yoo dadhabnee bakkatti haa deebinuufi. Mooraaliin mallaqa caala. Namni mooraaliin nama yoo cabe hin dhukkubsatu. Sammuu cinqata cinqatii namatti ta'a jechuudha. Sammuun namatu qaba. Yeroo hunda yoo gasi deebisu. Osoo isiin Oromoo kootii jettu ati yoo riippoorti gootu yoo gubdu. Sigale kana waan ta'eef warri amma jala jirtan namni kumsadii dhibba yaagu warri akkaawuntii kana hin qabne kafa kiiti fooloo godhaanii borummootu warra sagalee kenna kana dhageessan hundumti keessanuyyuu du'itti godhaafi kafeematillee anfeemati jetteen boonini kaaftaamillee naftaam jetteen boonini kammootuu feemati ta'inillee namni naan laalu jetteen boonini sababa ati du'itti gootu yoo namni tokko namni lama fooloo godheef sigale hunduu qooda humna keessanii kanama kumarraa namuma shan irraa kaasanii haga miliyeenatti qabdan hundi keessan yoo dhugaan dhiigni oromummaa isinitti dhagame namummaan isinitti dhagame mucattiin tun baay'ee tiktaakii kanatti gorrifamtee jirti bakkatti deebisaa fi hamilee walii kenna haa eenyu jechuudhumaa fi fixadheeraa warri naasa'iin kan biraa yoo jiraatanitti ufa. Deemu warri na bira jirtu hundumti keessan ishee bira deemu. Ani naman barbaadu bakka ani jireenyis bicheenyinatti liif meelloon deemaa ishee bira. Qobaa ta'uun barbaada. Deemaa ishee bira hundumti keessa. Leave me alone. Please guys, leave me alone. Deemaa na dhiisaa qobaa ta'uun barbaada. Deemaa yeroo jedhu dhufu amma namni 100 dabale amma. Deemaa eddan jechuu jalqabee namni 100 dabale. Illiqiidhaa! Maalidha yoo 300 1300 200 ሰው ጨመረ ማሊ ወደ ቀበል ደማ ይሄው 1400 ገሉ ፊያም እንደበሉ ማልክ ይሄው 1400 ኦሮሞ ማሊ ፍልኪ ቀበቱ ቆይ ማል ጎደልክኒ ግራዳ ሲን ማግራደን እግዚአብሔርን ማቆደን ደማ ጀቹ ገልቀበ ነምኒ በሰዲ ደበለ ማላ ወይ ቆይ namni kophaa ta'uu barbaadee kophaan dhiistanii amma 1500 jedha maarketi. Maa giraa deemaa achi bas gaabe. Guys deemaa achi dafa hundumti keessan deemaa. Sagantaan jalqabuuf waan jiruuf maakii koo nama meeqa gootee si bira maali? nama 900 guutan. Asimoo 1400 galan min shaalenya bas gaabe. Oromoo deemi achi bas gaabe.
sagantaa jira mana maakiitti sagantaa jira achi deemee liikii nan qabatina nan leave me alone ani qobaa ta'uun barbaada የብቻ ጊዜ ነው ያለኝ deemachi hundumti keessan sagantaa jira mana maakii jirtanii hundi keessan naga qabdanii jirtu Oromoo koo akka nagaa sagantaa kanallee ijoolleetu qabee sagantaa isaaniillee kabajee dhufeetiin jira. Follow kee bika si deebisnaa jechuu jiranii ijoolleen Oromoodha. Hundi isaaniitu jechuudha. Sanumaafu waan miti khayrumaaf jettan gamal jenna Oromoo. Ani nama takka jireenya kiyyatti nama arrabsee beeku miti. Namattillee nama bu'u miti. Akkaawuntiin kiyya garuu gisee hedduu maal silkii haarawa bitadhee sababa tiktaakidha. Akas tiktaakii banadhe. Tiktaakii nama 529 na jalaa gubate suni tiktaakiin uguramee banadhe sana jechuudha. Maaliif amatti akka mobaayil 8 mobaayil 10 akkana hin gubanne tiktaakiin sun maaliif hin gubanne ni beekta? Ani waan kaleessaa godhu ture bakka ummata kana waliin xiqqishoo guyyaa gisee hundi gubachi tiktaakiin kiyyamaa gubataa olamee xiqqishoo haa qabbanaa hojeetiin anuun tunuu qabbanaa'ee ture jechuudha. Hin gubanne yoo nafxanyaati akka itti gubatu jira. Nafxanyaa namni viidiyoon aan dalagu takka irratti halkan guutuu riippoortiin irra godhaa bulan. Waan takka dubbataa hin jiru. Dhimma isaanii keessaa hin jiru. Na dhiisanii jiranii na irraanfatanii jiranii akkamiin lafaa kee isaan gubuu danda'a. Waan hin taane. Kamiyyuu arrab jara namni irraa qaqqabuu danda'u. Eenyutu akka maatii as gubba dhufee deebisee beekadha. Eenyutu akka maatii akkaawuntiin kee gubatan akkas haa ta'u jedhee of baasee of mul'isee yoo arrabsuun irra jiraate yoo deebisuun irra jiraate eenyutu tolchaadha. An tolcheen beekaa? Maatii akkas ilaala. Maatiin nam kamiyyuu waliin nam wal dorgomu miti nam kamiyyuu bakka stage ofii qabdi. Waan sadarkaa ishee ofumaan jaarrattee jirti. Nama qalbiin guddaa umriin diqqaati isheen. Kanaafu har'as taanaan maakii fooloo ishee guddisuu, maakii fooloo tolchuu, maakii jajjabeessuu, hamilee maakii eeguu jechuun maakii qofa osoo hin taane nuufi. At least waan nu dubbachuu hin dandeenye, at least waan nu tolchuu hin dandeenye nam tolchuudha. Waan nu maal jedhee sanitti maal? Waan nu even akkaawuntii keenyaaf jennee sodaannee dhiisnu ishiin ka dubbattu jechuudha. Kanaafu maakii fooloo tolchuu keessanii, maakii of dura qabuu keessanii, maakii ol guddisuu keessanii, hamilee maakii eeguun maakii qofaaf osoo hin taane nu hundumaa fi sagalee nu taati. Bakka Oromoon kufettiin jirti, bakka Oromoon cabettiin jirti. Kanaaf akkasitti ilaalaa sanii jechuu barbaada. Waan hedduu dubbachuu hin danda'a garuu namni hedduun as ta'e waan jiruuf yaadurraa ibsatanu naleen asuun gubbaa jira. Injiraan neetworkii dha.